Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoollee dubroo Maariyaamii hanga fannootti kan nu jaallate maqaa Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akkam jirtu? Ameen. Nageenya eegumsaa fi dhiifama isaanuuf baay'isee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kennaa fannoo jalaa haala hunduma keenyaa kan taate deessuu Gooftaa keenyaa qulqulloota ergamoota Waaqayyoo akkasumas jireenyaa fi qabsoora isaaniitiin uumaa isaanii kan gammachiisan Waaqayyoos kan isaan kabaje qulqulloota abboota keenya hundumaatiif akka kennaa isaaniitti galanni ulfinni guddaan isaaniifis haa ta'u. Baga ayyaana kabaja yaadannoo qulqulluu Mikaa'elii kan waggaan isin ga'e jecha guyyaa kanatti kanneen dubbifaman kitaabolee qulqulluu mana kiristaanaa keenyaa kan ta'an kitaaba Sinkisaaraa fi Dirsaana qulqulluu Mikaa'elitti kan barreeffame akka itti dhaggeeffannaa. Gargaarsi ergamaa qulqulluu Mikaa'elii hunduma keenya wajjin haa ta'u. Kabajni ayyaana kanaa akkamitti jalqabe? Magaalaa Iskindiriyaa keessa mana waaqeffannaa yookiin afaan warra Israa'eliin Mikuraaba jedhamee waamamu guddaa tokkotu ture. Mikuraabni kun mootittii Akilaawee Baatiraa jedhamtuun ijaarame. Akilaawee Baatiraan intala mooticha Beexelimoos isa kitaabota kakuu moofaa gara afaan Giriikitti jijjiirsisedha. Waggaa waggaan gaafa waxabajjii 12 Mikuraaba kana keessatti walitti qabamanii ayyaana guddaa taasisaas turan. Mootittiin kun xaa'otii guddaa hojjechiistee maqaa isaa Zaahul jettee maqaa urjiin moggaastee achi keessee waan turteef guyyaa walitti qabaman kana aarsaa qalmaas dhiyeessaa turan. Barsiifanni isaanii kun haaluma kanaan hanga qulqulluun Aleksaanderiyoos Paatriyaarkii Iskindiriyaa ta'ee muudamutti jechuunis dhaloota Gooftaa keenyaaf Fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosiin booda waggaan 300 dhumanii jarraa afuriffaa keessa ture. Yeroon kun yerootti mootichi qulqulluu Qoosxanxinoos gara aangootti dhufee ajaja manneen xaa'otii haa cufaman manneen kiristaanaa immoo haa banaman jedhe waan tureef seenaa mana kiristaanaa keessatti bara bilisummaa mana kiristaanaa jedhamees ni beekama. Qulqulluun Aleksaanderiyoos Paatriyaarkii Iskindiriyaa ta'ee yeroo muudamutti xaa'otii kana balleessuudhaaf yeroo ka'u xaa'otii waaqessuun laphee isaanii keessaa waan hin banneef Paatriyaarkoonni 18 dura turan ittiin buune ati maaliif balleessitaa jedhanii gaafatan. Aleksaanderiyoos kitaaba qulqulluu gaggalagalchee isaan barsiisee dogongora isaanii kan akka dhiisaniifis akkas jedhee isaan gorse. Xaa'otiin kun kan isin fayyadu hin qabu. Kan kana waaqessu waaqa tolfamaa yookiin seexanaa waaqessa. Gorsa koo yoo dhageessan garuu ayyaana kana akkuma duraa taasisee isiniif hin hojjedha. Xaa'otii kana caccabsinee Mikuraaba kana ni eebbisna. Maqaa ergamaa kabajamaa maqaa Mikaa'eliitiin mana kiristaanaa taasisnes ni moggaasna. Ayyaana guddaa kanas ni kabajna. Saawwanii fi hoolota qalaman maqaa qulqulluu Mikaa'eliin hiyyeessotaa fi rakkattootaaf nyaata taasisna. Inni fuuldura Waaqayyootiin nuuf kadhata waan ta'eef. Akkas yeroo jedhus isaanis dhaga'anii isaaf ajajaman. Kana boodas Mikuraaba kana haaressee maqaa ergamaa kabajamaa maqaa qulqulluu Mikaa'eliitiin mana kiristaanaa taasisan. Waggaa waggaan guyyittii kanas kabajuu jalqaban. Isheenis kan beekamte taate. Haala kanaan hanga bara musliimonni ka'anitti jiraattee isa boodas harka warra hin amaniitti balleeffamte. Ayyaana ergamaa qulqulluu Mikaa'elii kana kabajaa kanneen turan keessaa tokko Abbaa Baahiraan ture. Innis nama Waaqayyoon sodaatu jiini seenee guyyaa 12ffaatti yaadannoo qulqulluu Mikaa'elii kan taasisu keessumattuu sadaasa 12f waxabajjii 12 caalsisee kabaja guddaan kan kabaju ture. Ollaasaa immoo namicha kana kan hin jaallanne nama sooressa tokkos ni ture. Ayyaana qulqulluu Mikaa'elii yeroo inni kabaju hin jaallatu itti ga'iisaa itti kolfaas ture. Namichi Waaqayyoon sodaatu kun hojii gaarummaa kanaan waggoota baay'eef erga jiraatee booda yeroon dadhabbii itti addunyaa kanarraatti boqotus ni dhiyaatte. Haadha manaasaa waamee hojii gaarii hojjechuurraa dadhabaa gargaaruurraa gara dubaatti akka hin deebine ayyaana qulqulluu Mikaa'elii ji'a ji'aan kabajuurraas keessumattuu kan ji'a sadaasaa fi ji'a waxabajjii addatti kabajuu akka qabdu ishee gorse. Haaluma kanaan yeroon boqonnaasaa geessee yeroo inni boqochuudhaaf jedhuttis haati manaasaa ulfa turte. Namni gaarii kunis du'ee biyya qulqullootaa dhaale. Kana booda haati manaasaa kun yeroon da'umsa ishee ga'ee ciniinsuun ishee qabee gidiraa guddaa keessa osoo jirtuu ati yaa ergamaa Waaqayyoo anarratti dhiifama kee buusii gidiraa kanarraas akka na hiikuuf Waaqayyoon naaf kadhadhu jettee yeroo kadhattu ifni mana ishee keessa guute. Gidiraa isheerraas fayyitee mucaa dhiiraa bifti isaa bareedaa ta'e tokko deesse. Qulqulluun Mikaa'elii samiirraa bu'ee akkas jedhee mucicha eebbise. Qabeenyaa fi sooruma namicha sooressa kanaa mucaan kun akka dhaalu Waaqayyo ajajeera jechuun dubbate.
Yeroo kana namichi sooressi kun mana ishee cinaa dhaabbatee dhagaa waan tureef gadda guddaa keessa gale. Karaa mucaa kanatti ajjeesus barbaaddachaa ture. Garuu galanni isaaf haa ta'uutii gooftaan keenya mucaa kana eegaa waan tureef argachuu hin dandeenye. Mucaan kun ijoollee waggaa 10 yeroo ta'u haati isaa rakkina guddaaf saaxilamtee waan turteef namichi kun rakkina ishee kana argee gara haadha mucaa kanaa deemuun mucaan kee akkana tajaajiluuf naaf kenni. Anis nyaachisee uffisaan guddisa. Siif immoo warqii waqeetii 20 siifin kennaa jedhee itti dubbate. Jecha kana yeroo dhageessus rakkina ishee ilaaltee baay'ee gammadde. Akka waliigaltee isaaniittis mucaa ishee kenniteef. Innis mucaa fudhatee kan hin hawweenaaf raawwate jedhee baay'ee gammade. Deemee saanduqa hamma dhaabbii mucaa kanaa ga'us hojjechiisee mucicha keessa kaa'ee cufuun gara galaanaa geessee furtuu ishee waliin galaana itti darbate. Fedha Waaqayyoos ta'ee saanduqni kun osoo liqinfamiin hanga mandara deemsa guyyaa 20 faqaattee argamtutti galaana irra deessee balaliite. Mandara kana keessaas namni tokko galaana cinaa taa'ee hoolaa osoo tiskaa jiru saanduqni kun galaana teessee gara isaatti dhufte. Innis saanduqa kana galaana irraa fudhatee gara mana isaatti galchate. Saanduqa kanas akkamitti akka banu osoo yaaduu Waaqayyo laphee isaa keessa yaada bulcheef battaluma kanas ka'ee gara galaanichaatti deebi'e. Nama qurxummii qabu tokkos argee namicha kanaan maqaa kootiin saaphana kee galaanatti darbadhu, qurxummii qabamus anaaf kenni, anis gatii isaa siifin kennaa jedhe. Namichi qurxummii qabu kunis akkuma ajajametti yeroo taasisu qurxummii guddaa tokkos qabe. Namichi kunis kaffaltii isaa kaffalee fi qurxummii kana fudhatee mana isaatti deebi'e. Maatii isaa waliin qurxummii kana waadanii yeroo nyaatan garaa ishee keessaa furtuu argate. Furtuun kunis banduu saanduqa kanaa ta'uu danda'a jedhee yaadee yeroo yaalus ni baname. Baay'ee dinqamaa saanduqa kana yeroo banu mucaa namichi sooressi kun akka du'uudhaaf yaalee bishaanitti darbate sana fayyaasaa osoo hin du'in achi keessaa argate. Yeroo kanattis baay'ee gammadee galaana keessaa waan argameef maqaan isaa Baahiraan haa ta'u jedhee sirrittis kunuunsaa guddisuudhaaf murteesse. Waggoota baay'een booda namichi sooressi kun daldalaaf biyya isaatii ba'e. Osoo deemuu yeroo naannoo mana namicha tiksituu hoolaa ga'u aduun itti dhiite. Gara mana namicha kanaattis maqee namicha tiksituu hoolaa sanaan yaa obboleessa koo mana kee bakki bultii jira yoo ta'e akka na bulchituudhaaf sin kadhadha. Kan si barbaachisu hundumaas nan kaffala jedhe. Namichi tiksituu hoolaa kunis akka buluuf isaaf heeyyame. Namichi sooressi kun seenee xiqqoo erga boqotee booda namichi tiksituu hoolaa sun Baahiraan jedhee yeroo waamu dhaga'e. Mucaa keedhaa jedhees gaafate. Innis eeyyeen ammoo nama guddaa ta'eera malee ijoollummaa isaatti saanduqa keessa taa'ee galaanni fuudhee osoo deemuu argadheen mucaa ani guddifadhedha jedhe. Namichi sooressi kunis mucaa ofiisaa galaanatti darbate ta'uu yeroo baru baay'ee nahee ajjeesuudhaafis barbaade. Borumtaa isaas deemsa isaatti fuudhaaf yeroo ka'u sababoota adda addaa uumuun namicha tiksituu hoolaa sanaan yaa obboleessa koo waan tokkoon si rakkisaa. Innis mana kootti waan hin irraanfadhe waan hin qabuuf gara biyya kootti ergaa akka naaf geessuuf mucaa kee anaaf ajaji. Gatii dadhabbii isaa warqii waqeetii 20 siifan kaffalaa jedhe. Namichi kunis warqii argachuu isaatti baay'ee gammadee mucaa isaa waamuun yaa mucaa koo namni kabajamaa kun dhimma hojiif gara mana isaatti si erguu barbaadaatii ergaa isaa geessiif Waaqayyo nagaan si haa galchu jedhee ajaje. Mucaanis tole abbaa koo waan ati na ajajje hundumaa raawwachuudhaaf ani qophiidha jedhee deebiseef. Kana booda sooressichi kun ergaa xalayaa kana baatee kan dhufu maqaa isaa Baariyaan kan jedhamu battaluma agartu ajjeesii reenfa isaas boolla keessatti darbadhu amma ani dhufuttis eenyuttu iccitti kana akka hin dhageenye sirreessii qabi jedhee barreessee qopheessee mallattoottiin walii gala itti taasisee Baariyaanitti kenne. Baariyaanis galaasaa qabatee deemsa eegale. Guyyaa baay'ee deemee deemsi guyyaa tokko yeroo isaafu ergamaan qulqulluu Mikaa'elii fardarra taa'ee mootii fokkaatetti dhufee eessa deemaa jirtaa jedhee gaafate. Baahiraanis xalayaa namicha tokkoon barreeffameen gara mana isaatti geessaafii jira jedhe. Qulqulluun Mikaa'elis meerree xalayicha natti agarsiisi yeroo jedhu Baahiraan garuu gooftaan koo eenyuttiyyuu hin agarsiisinaan jedheera waan ta'eef sitti hin agarsiisu jedhe. Ergamaan kunis tole akkuma maramee jiruun natti agarsiisi yeroo jedhu innis akkuma maramee jiru itti agarsiise. Qulqulluun ergamaa Mikaa'elii xalayaa kanarrattis hafuura isaa baafatee du'arraa gara jireenyaatti jijjiire. Xalayaa kana baatee gara kee kan dhufu intala kootti heerumsiisii
bakkee kan hoolan qabeenya koo hundumaa akkasumas mana keessa kan jiran hundumaa isa dhaalchiseera. Hamma ani deebi'ee dhufuttis nan eegina. Biyyan deeme dhimman turuuf waan hin qabuuf qabeenya koo fi mana koorratti waan barbaade akka raawwatuuf aangoo guutuus isaaf kenneera. Kanas dhugoomsuuf mallattoo waliigaltee anaa fi si gidduu jiru itti taasiseera kan jedhu barreessee kenneefi egaa gara manicha sooressa kanaa deemiitii kanatti kenni. Karaa irratti ana waliin akka wal qunnamtee fi xalayaa kana ani jijjiiree eenyuttuyyuu hin himin. Baahiraanis tolee gooftaa koo akka ati jetteen taasisa jedhee deemsa isaas itti fufe. Biyya namicha kanaa yeroo ga'us mana isaa gaafatee seenee xalayaa kanatti kenne. Namichi xalayaa irraa fuudhee dubbisee mallattoo waliigaltee isaan lamaan gidduu jiruun dhugaa ta'uu isaa erga mirkaneessee booda akka Waaqayyo ajajetti seera mana kiristaanaan gaa'ela Baahiraanii fi intala sooressichaaf raawwate. Ayyaana gaa'elaa kanaas hanga guyyaa 40tti osoo walirraa hin kutiin gammachuu guddaan ayyaanessan. Ayyaana cidha kanaa gara dhumaatti namichi sooressi kun biyya deemerraa deebi'ee gara mana isaatti yeroo dhiyaatu sagalee dibbee fi sirbaa dhaga'e. Sagaleen ani dhaga'u kun maali jedhee namoota naannoo sanaa gaafate. Namoonnis namichi Baahiraan jedhamu xalayaa intala kootti heerumsiisaa qabeenya koo hundumaa dhaalsaa jedhu sirraa filatee akkuma dhufeen kunoo gaa'elli isaanii taasifamee sababa kanaan nyaatanii dhuganii xibbee rukkutuun sirbanii kabajaa jiru jedhan. Namichi sooressi kunis yeroo kana dhaga'u naasuu guddaarraan kan ka'e baay'ee iyyee farda isaarraa lafatti kufuun lubbuu fi foon isaa adda ba'an. Lubbuu isaa seexannoonni fuudhanii si'ooltti darbatan. Kana booda Baahiraan yeroo sana daandii irratti xalayaa du'a isaa gara jireenyaatti kan isaaf jijjiire qulqulluu Mikaa'elii akka ta'e bare. Yaadannoo qulqulluu Mikaa'elii ji'a ji'aan gammachuu guddaan taasisuus itti jalqabe. Maqaa ergamaa kanaan mana kiristaanaas ijaarsise. Fakkii qulqulluu Mikaa'elii hojjechiisee achi keessa kaa'e. Raajiiwwan ergamaa kanaan baay'ee bakka kanattis mul'achaa turan. Innis aangoo lubummaan muudamee hanga guyyaa boqonnaa isaatti mana kiristaanaa kana keessa tajaajilaa ture. Boqonnaa isaa boodas kadhannaa qulqulluu Mikaa'eliin haadhaa fi abbaa isaa waliin jireenya bara baraa argate. Kabajamaa kan ta'e ergamaan kun Waaqayyo irraa waadaa baay'ee argateera. Yeroo tokko gooftaa keenya dura dhaabbatee yaa uumaa koo ati abbaa eebbifamaadha. Ani garbichi kee arjummaa kee sin kadhadha. Lafarratti yaadannoo kanneen taasisan akka naaf maartuuf waadaa kee naaf seeni jedhee kadhate. Gooftaan keenyas akkas jedhee deebiseef hoogganaa ergamoota hafuura samii kan taate yaa Mikaa'el yaadannoo kee kan taasisu hundumaa si'ool dhiyeessuudhaan iyyu koochoo keetiin baattee akka baastuuf ajajeera jedhe. Yeroo kana dhaga'uttis baay'ee gammadee yaadannoo isaa kanneen taasisan si'ool irraa isaan baraaraa koochoo isaatti baatee galaana biddaa isaan ceesisa. Inni fuuldura gooftaa keenyaa dhaabbatee hidhaa seexanaa jalaa akka nu hiikuuf cubbuu keenya akka nuuf dhiisuuf nu gidduuttis jaalala akka nuuf cimsuuf hanga xumuraatti amantii sirriirra akka deddeebinuuf Waaqayyoonis nuuf kadhata. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Nuunis kadhannaa ergamaa kanaa akka nu maaru fedha isaa nuuf haa ta'u hanga bara baraatti ameen.